بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر المهجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون أيها المستمعون الكرام كبجمتوتا هردفتوتا عرمو مسلم ميديا duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkuma beekamutti torbaan irraa guyyaa jimaataa keessummoota garagaraa qabannee dhiyaanna. Kanaaf hawaasa keenya seenaa waliif sheeris godhaa inshaallah. Adhallee gartee sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Huseen Abaan qabadhee dhufee jira. Wanni nuti dhagachee irratti haasofnu akkuma isin ijaan argaa jirtanii akkuma isin beektanii zulmiin miidhaan guddatee jira jiru addunyaa tana keessatti miidhaan bayaaf seensatti gartee miidhaan guddaan guddatee jira. Waa'ee miidhaa ilaalchisee warroota kanaan dura garteetiin nama miidhaa turan biyya miidhaa turan hawaasa miidhaa turan galanni jaraa booddee maal tahe inshaallah sheeka keenya wajjiin laalla. Kanaafuu galanni zaalimtoota jiru addunyaa keessatti maal waan jedhu inshaallah hubanna. Mal jazaa'u al-zaalimu fil hayaati ad-dunyaa. Kanaaf inshaallah kallatti maangama sheeka keenyaatti sin dabarsaa. Assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baga gartee waamsa keenya dhageettanii Oromoo Musliimiidiyaatti nu galooftani isin jechaa. الفاضل قالتهم مع سنس. Wanni gartee jechuu barbaadu miidhaan guddatee jira gartee jiru addunyaa tana keessatti keessattuu biyya teenya keessatti miidhaan guddatee jira. Kana inshaallah badhinnaan keessa deemna. Mee gartee amma sun taane warra kaleessa gartee ummata miidhaa ture hawaasa miidhaa ture Fir'aawuna irraa eegallee booddeen isaa akkam ta'e. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وبليوان كنا قراءتينو ميديا كانتين هردفتني في نلقفتن سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاني ربي كبجاه قرتينو اسلام مدا كوبلوما باكا جرتنتي سنا قويتشا ما شاء الله شيخ عبد الرحمن رجع في الدوغلو في الدوغدو غتي مقافتني ما جزاء الظالم في الدنيا تشوني دوغا سؤالين ظلمي مالي ظلمي سينو سوغلات دم سينو مالي ظلمي يجون أفان كنا ميدا حق عمله سميدو يجو دانغا سيدبراني سميدو كراه دون سميدان الربان سمينا حركان سمينا ولما قالت دانغا سيدبراني حق أتنتي سيدبراني حق أتك أبدو سيسرباني وانا تك أبدو سيساماني لا في نجتا تاون أبينا يوها تاون ولما قالت قرتي ميدان كراه دون دفا ولما قالت إسين ظلم يجون ميدا دوب ربي ميدا كان حديث قتي قدسي كيستي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا دراتشي ولا يظلم ربك أحدا ظلمي ميدا دربي نفرت حرمسي متى وفيرت عن قبروتتي إميدو جد ربوت يرت اسميدو وفرت هرمسي ربي سبحانه وتعالى أكو فرة هرمسي لقوقو وكان فرت قرتينو حرام قدسان جدو كيسانت اللي أكس ولمين حرام قده يدى ربين كينا سبحانه وتعالى كنافو فلا تظالموا حق ولين تقنا إردي ولين تقنا مرق ولين سربنا كران كظلم نفتو غادي مقاوي ولين بلسنا ظلم كره الدون نفتيجو كان فولما قالتي ميدا ربنا دو حرام اقول كنافي دوبا ظلمي ربنا كسي غرتي اكما يؤتي وان روحي قباتو لولتي ظلمي ساي ربنا يوج
duraan dursee rabbiin zulmii akkasitti daangaa godhee akka nu waliin miin akka nu waliin daangaa waliin dabare karaa kamiinuu haa ta'u daangaa gartee hin dabar rabbiin gartee nu daangaa godhee jechuudha. Achi biroo dabarree akkuma reef kaafne zulmii ta jazaa ta akhiraa suni isaaf rabbii achi argata ammoo gartee ta rabbii nu hima jira. Isimayyuu zaalimni gartee akkana argata rabbii nu hima jira. Sanin dhiifne. Taasirraa garii akkuma reef tokkoof yaalle garii ta argine garii seenaa keessa argine garii ta baranne akkasiin laallee kaafnaa jechuudha. Duuba kanaaf gara gaafii keessanii yoo dhufee kallattii maaniin Fir'aawna maal ta'ee dura inni asitti illee zulmiin tun lama jira. Zulmiin lama jechuun akkam tokko gabrichi rabbi diduudhaan lubbuu fi dollo. Rabbi diduudhaan ajaja rabbi fudhatu dhabuudhaan rabbi lubbuu fi dollo sunis zaalima jedhan ammoo zaalima lubbuu fiiti. Kaachi biraa zabarra ammoo ka gartee gabroota ilma namaa kaakkasaa miidhu jechuudha. Duuba Fir'aawna malachuu qaba. Amantaalee dideet ajaja rabbiilee dideet sunillee gartee zulmii fide. Achi bira zabree miskiinan akka isaa aangoo rabbi itti kenneen taayitaa rabbi itti kenneen qabeenya rabbi itti kenneen meeshaa rabbiitiin innuu bara meeshaa rabbiitiin innuu meeshaa biraatiin ka kenneef biraatiin miidhee jechuudha. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ربك. فرعون في وران إساء يروسني مكلاكا يجبر مكلاكا إيه مكلاكا يروسني يجو مكلا واستكبر هو جن فرعون متى دابا إيه آخراتنا فرعون شويدا تكجم ربي كنا فرعون شويدا أكبر الزبراني مسكين أكساني من الدبران واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق يا ربك حق أمالجا ظلمجا إسافي وران إسالي برهالا ما كان والفقاطة صح إسافي إساف وران إسالي إيه تقلع منستري في أجاجا مني ورانا ما كلاك عليك يا قصر عاوز عني إيه وريتو مالي وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون كما كنا وان دائما اتفاقات يا ربك كان يقنسن كما كما وما أخران انجرتو أكبر بان جيران أكبر بان نقونا كان يعدن أكسر ربي نديم فأخذناه وجنوده يا ربك إنه ما يجرتي درات أي دبينا كسمت ورانا فوريك دبينا كجر يا زنيمت إن ربك لبالمرصاد صح كيلا تقدمرون ننديت كيلا تقدمرون ننديت فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الجم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يا ربك قرص سقد الرئيس قرص قد ربك سبحانه وتعالى فرعون رد كسلا عالمك نشوفاف ظالمة شفاف نما رب أنقو تكين أنقو سنين قتل مسكين مين نما رب أنقو تكين أنقو سنين بيسام نما رب أنقو تكين أنقو سنين قتل تينو مسكين قتل هما قتل ربي سقتل أول دبرسين ظلم سلا قتل قفموني مالا المين ما كن سبحانه وتعالى أقلي ربي أغير جبات دي دوبا آخر سامالته وجني ربي كين آخر سا أكسي هلاكم سلبنا تيجو آخر ساكرتي سلبنا تكين إرّا إلى أدوى داتن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ربك سيدي فنا يدسيك أولا متولي جوا الدنيا قبت هن أولا متولي جد واني سيدي نفهمو ريفان كي أكسي قرتي تنوس كي نسل إبنا يا رب إنكين لتكون لمن خلفك آية ورى سيبودا الأفر ألوتو سيبودا الأفر أكا قوسو تاتو إراها لالتاني إراها براتاني إراها براتو ندي نمو أبارت إلا من رحم الله صح إلا من رحم الله دوبا ولو ما قالت توقع بابسيني قرتي تنينو بود دي فرعون مال تاتي أسرتو نمتك أولا بودا ولقد كرمنا بني آدم يا رب إنكين صح وفي نونجد أبار هنكبر أمو ربين كبجار رافو فرعون جرم الدنيا رتوجي هاga dhagarte kabadni tokko garte ilma namaa gaafa du'i
مراتون أولت هتون أولت تبر بس أولت هذا في الإبان كيو قالت إنه قافل في الأول تبر فرعون ربي كنا كسكاي قالت سبحانه وتعالى تكينو مت لتكون لمن خلفك آية ربي قصاب قالت إنه الروابر النوفي أكسي نوكاي ورانا قافس أكسي قالت أبا غنا إيسايد نندن دانجد أنا مالي هنجلو جد أنا مالي هما لفتر الرنجل جد ربي كنا كسي قالت قافكان فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم يا ربي كنا كسي بارت قالت لسان هلاكيتو بود لساني أكستاتيجو كان بودين ظالمة الدنيا رت تكين سلبنا أبارو راح تكان إبراء سبار أوف تكان قد هرقل فترة كان في بودين ظالمة قد تكين الدنيا رت سلبنا بتكين وني كان أولي ينجرو جيجو سلبنا في رت تكين ريجو موتي أنا ربكم الأعلى جدبا فرعون أنا ربكم الأعلى جد سر ربين كنا قد قد ريفسا قد الدنيا تنقبا كاي نما كسي ديميلان سلبنا مش كنافي سلبنا في كينا تبغى ديمة الدنيا رت أشمرت تقرتي مي غرام قرتي ورانا كنات سندبيسا ورانا سنتوي ورانا كنا والفقة تكمل هواسا كم تكتاجلو كنا ورانا قرتي فرعون أصلا أمري ساف أتني أكما فيران أمتا بدني كنا فربين قرتي درسي ورانا سالي كله مقاده مي بكسر لنا دبي عمل له بيول فقاتي بيتا آجا قرارو فرال أقبار آجا قرارو فرعون كنا رجبر فرعون عمله نجرا صح فرعون عمله نجرا نعم فرعون بر دلقا والفكيسي صح أتواصوا به بل هم قوم طاعون يا ربك إسي جرتو والأرغني والأكبني والإرى ألمو لك سنيمتي جلنا سانيتو والفكيسي يا ربك سبحان الله جلنا والفكيس أكبر أتواصوا به سلا والإرى ألني ما فك فرعون الزمن سني أتقلت دلقاني ساني ممار دلقاني دائما جيسو سلبيسو هيو قرتي كمالي قدو قباتا كمالي قدو الله أكبر دوبا قرتي دلقاسان أتواصوا به بل هم قوم طاعون يا ربك جلنا إساني بل إسان جلنا إسان أكاس قرتي والفك يسجد فرعون الزمن خلال لين جراجو كقرتي تينو دلقاني سدلقا فرعون فكا دوبا كنافي وراني سن هقاو أكاسي قرتي أنا مال آجا قرانو كنا مجده وان إني جدي قرتي راوتو سلبين إسا أكاس إيش فرعون ولي هلاكامي كناف بودين إساني لك تنماتشو بودين ظالم أتغرتي واركا قبا دنديتي أكا قبا جدي قرتي ميلو بودين إسا سلبين ما في إنا جتشو أشمرت أما اللي بك ورانا سنبرت قلبنا تشنا زيبته ورانا نسوان سن بحرت تلومي مالي في بحرت تلومي ظلمي جتشو مال ظلم بحرت قلتي قبي واريامو دوبا وراني كيسان كا موسى دي كيسا موسى كيسان كيسي بلا أما فلفلة دلقا نمو بيلما ولي كباني بيلما قرتي ولي كباني قاف كار ربين كينا موسى ننتفت موسى بكا بيلما كانتي ربين قرتي إسان فلفلة سلاوان مقالا كيسا ردفا قرتي تينو ولي كباني نمسلا فلفلة بيكا نفدن ويتدفا قرتي تينو ولي بياني ربي قالت سبحان الله أولما موسى ديمتون قالت تينو بفج الجيرة وأنا سان ديمتاني سان قالت تينو رأيتشو دو أسكر قالي كيس مفيد أما نامن ما كراوان كنا سيمبر سيسه إسحاق تاتا ولد ديبنام ويتولد ديبان كنا موسى نام قالت أسكي سبقته كان بقعته جاء أما دبين همات أما تينان كأنام أبا ملك وفرقانجنا ملك وفرقانجراني كأني قالت أمالي موسى كان أبو موسى جلابا كتير بحرا موسى دوبا جلابا كتير ربي كتيرينو أنتم سيفي باردفن ويتروفن دبي أجابات دبي أجابان ويادا شفتني باركنا الدين موسى بحارو مجرى مهان باركنا الدين كمال كان كامني كدلدلان كام اتبق أجيل وري سوالي انجيرو وانجو ربي كينا سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى آية نعرف دي ما شاء الله دوبا إنا لمدركون يتعين بكري إن صداتا 12 مال آية ما تشيم الدبين وري ولين ديمو موسى دركي نبارة بحرة وراني فرعون كأجيس جوا أجيس جوا أجيس كذا مثلا لينجر
كما كان ما كان يجوا كدوا بواجه زمن فرعون على رجل لا إله إلا الله كوا ما كنا نكون نما أمتي جانجو نما من أمتي جان آجا قرأت كنا من إيتهم قالت لبوه باس جل صح دوبا ورانا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى يا سيدنا نمبر آية فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين دوبا لا لوراني قالتين اتفاتين قالت دي مرة فولد الربارة ربي إن سبحانه وتعالى وكان فرج في دوما لموسى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرد كالطود العظيم ربي إن بكا قرآني قصتي موسى قال سنة أبو قصة العلماء أكما قالت دينو قصتي سنة إراتي زنبه تنمي إلاكم قرآني أكسي قالت بكا علماء ربنا الداموس اتقدو دي أما نجل آفان جلاني مي ربي جلال سبحانه وتعالى ربين كن أكل تنيودو جبر إجتنا قالتي إجا معنا تنيودو برين دلدو وانا ندلد نما يكون وانا ذاتي قالتي ديمتي ندلد بر سلا نما قالتي بارد ديم قالتي باركم ملكان بكاغن أدانجد آباتني سلا تفكروني رادي بنيمي انتك من أمالي دودان ربين كينا اتقدودان ويتسان قالتي أتشين ولا كاغن أسي اتقاسابتن باري بكا فيتي ديمي بولي سانا چتاته يجو لا ربين كينا كم مسيف ويتسان أسي اتقاسابتني أتشين ولا كاغن باري بكا فيتي ديمي أسي قالتي فرعون اللي أمانو بربادي أما دبنا جتين تاتو ويتقرقرات هاتي تانسي قد ربين كنيف أما جارسما تاتي انت تم الله أكبر ربين قالتي تبران كيفن الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين يا ربين كينا سبحانه وتعالى أتي هلاك مني بودين أكاسي هلاك تاتيجو إسافي ورانا إسال لي قرتي كنافي بودين نما ظالم أنغوا حقا جدي ميشا حقا جدي بودين ساغرتي تينو سالبن نوافي غرتي تينو تكينا تاتيجو وجزاكم الله جزاء قرتي أستاذ كين رب جزاء سني هذا بيسو واحد دنيا هذا تشيف تاني كنت ظالمنا وبقى وران اللي قرتي دا يزول من دي مكانت وبقى نجنا من ذلك ربنا هواسو إيجاسي قرتي أبراهام ميكمتو بسنا ميكر يمني كرا رفنا إيجاسي قرتي كهما سينا أبراهام دوبا تكون اللي ربي سورة قوتو تباس دانغا دب أدبا تديد أدبا دبي أدبا دبي كابا سنج ديمتني أتشاجي كنتنا نغتي أسفيدي أسيد ديغا دي دانغا دب ما شاء الله لكي يا ربين لكي يدين وما غرفهم دندين قاف كان ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضل وأرسل عليهم طيرا أبا ترميهم آخر ورسل أكام قوت الله تيسو جنان كعصف مأكول ورانو في ترقيتشو قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل يبوتا والدنا ذاته مرنان تيو قرتي أقام قرتي تينو توم تقدير توم أقام تقول كنسان كسامون سيني جلان قبوك دقان سون كأكا فنجي تقاتي نما دقان سون ربو تقاتي بيتنا فنجي ربي فنجي جان ميسائل جان دوبا أكام قوي ربين فجعلهم كعصف مأكول أكا غلبا چوما وانبولا يمي نمت ور غلبا قافا سنجد وما أقايتو سواجينو مأكول يا ربين كي ناتميك أغرام كغرتي أقايتو بار بودين ساني أكاسات دوبا ورسان بياسان أنوان كنارك غوستي سن ورّي فيت ساني أدا نمي غرتي ربين تكينا حقا أدوا أدا تكينا ساني برسي سلبنا ساني برسي بركنا سلبين أبا تربس ترين يعني برمان قدونتين سلبيني أبا تربس تكمن جن ألفين أبا تربس ونو دعائي سن بركنا نبتل ورّي سن إلى أدو أمبيكو أدو أمبيكو ورّي منا فين جايدو ورّي كرادو ورّي غرتي تينو بلفا غرتي أددا غرتي تينو ولما قال دلقاني ساني دلقا غرتي تينو وشاشا غرتي لفارا هرو دلقاني ساني وردية منن قبن من جارتني قبن التنين سموتما مال دلقاني نظلمي أونو من قدوني غرتي بجساني دوبا عربات بكرما الرافراتي دبرما الرافراتي كاتي عربني فورانا أغرت الظلمي جاري غر الله ورّي قوست أبرهاسون دوبرا هيرو مجيت
dura jara geessanii bikrummaa yookaan dubrummaa irraa fudhattee kaate araba hirumti jedhan. Jazaa rabbitti kakate bara. Jazaa rabbitti kakate adda mana hin qabatu jedhu. Adda karaa irra kaartoona keessa galtee dhagaa jala galtee akka galtee buutii fi qarcoo fi bofa. Sababni maali? Zulmi. Zalitti as darbe. Kanaaf booddeen zaalimaa xiqqeennaa fi salphinnaa addunyaa irratti jechuudha. Ta'akhiraa subhaanahu wa ta'aalaa gaa rabbiin gartee nu himee jira. Jahannamii gartee zalaalam sadiin gartee keessaan baane kana akkana fakkaatee jechuudha. Wanni gartee Abrahaa fi gosa isaallee haga adduu sanaa gartee teenu salphisee xiqqeesse maali jennaani zulmi gaafsa inni gartee teenu saba irratti uummata irratti hojjataa bahe jechuudha. وجزاكم الله خير الجزاء. أشوف مرة مي يمني الرأسين نقرأ بيتنا كنا السيننا بيكنا كنا كيس التلمي دان حاجات ناجر. سمني قدام ميلان وجه وجولين تكون دبرتوني حيوني آكلوني بيكتوني علماءوني موتمان أبارة تكيسو جرا. تكين كنا إجانا الوجه أما قرتين إلمنا ما قرتين أكا قرتين قومناتي قرتين سابتين كنا را قرتين موتين بيا إثيوبيا قرتين زمان دوري بولشاتو رسوني من اللي كله قرتين بودين ساسر بيننا ميه قرتين موت إثيوبيا را مالك بقبضة سينا راكو بقامنو غري كا كامل ليجر صح غري كا كامل ليجر غري كا غري ليجر غري كا سينا قرتينو نونو غاي جراچو أما شراوس كانه Seenaa gaariin qabu millik. Nama gartee nu miidharraa millik. Nama gartee abbootiin gartee harka muree haawwatiin harma muree irraa. Zulmii taan qaxam. Waan gareen dalagaa bahe beektaa? Fir'aawwan dalagaa bahe bara. Fir'aawnaan matammaa isaa. Fir'aawnaa gartee tiinu miila kana harka kana mura. Yoo miila mirgaa mure harka kabitaa mura. Namni kun mee garam irraa harka. Ati bara miila kana jiha kana osirraa mure yaa kana turaa hargita bara. Mee zulmi hagana geetti laal mee. Mee zulmi hagana geetti. Miila mirgaa harka kabitaa mura. Wal faallessee. Namni kun garanatti illee raha argatu. Garanatti illee jiruu baddu jiraata jechuudha. Firoon akka zalagaa bahe. Miili killee utubaa saahiba maal ishkaalaadhani. Duuba seenaa gartee miili killee gartee taa inni anoo daleefi jalaan koo daleega waan xiqqoo miti. Booddeen isaa maal taate? Allahu akbar. Rabbiin gartee dhukkubatti gadhiise. Hin qumaata, hin miskiina'e. Innaa lillahi. Awwaala dhabe. Jiruma addunyaa irratti jechuudha. Allaatti nyaatedhanii. Allaatti nyaatedhanii. Biyyaa bahe allaatti gartee tiinuu. Allaatti maansa nyaate yoo allaatti basanuu allaatti akka. Allaatti maansa. Dhugaa bara. Allaatti maansunu allaatti akkamii gartee silaa waan gaafataatiin gaafatan tareeffasa sanuu nyaata. Duuba kan achirraa os kaane achi os dabarre. Salphina ta'e, xiqqeena ta'e, hagadhaa abaaramaa jira. Hagadhaa na abaara hagadhaallee. Abaara. Dhaloon dhufilee abaaruu deemu. Dhaloon dhufileen abaarsa. Asirratti akkana akhiratti illee gartee rabbiin qopheesseef jira zaalimi. Allahu akbar. Achi bira os dabarre gartee. Haile Sillaasee goote Haile Sillaasee dhufa. Haile Sillaasee nama addunyaa kana irratti mootummoota Itoophiyaa san keessa akka seenaan himutti nama addunyaa kana keessa beekame. Hedduu kabajaa qabu. Agadhaa gartee warra isaa gabbaru jira jecha dhageen. Kabaja irraa jechuudha. Booddeen isaa salphina taate waraanuma isaatiin. Waraanuma isaatiin salphina taate jechuudha. Qabriin isaa gartee teessoo gartee mangisuu jala taate. Waraanuma isaatti ajjeesee gubbaa taate. Warma gaafsa waraan qabriin isaa gartee uf jala awwaale teessoo uf jalatti kursiif jalatti awwaalee irra taa'ee bara. Uf jala awwaalee jechuudha. Salphina salphina guddaa. Inni illee miiliki irraa baratuu dandeenya. Waan isa ajaa'ibsiisu. Miiliki irraa baratuu dandeenya. As dabar. Dargiin Haile Sillaasee kuffisee qabatee isarraa baratuu dandeenya inni illee bara waan isa ajaa'ibsiisa bara. Uummanni kun akkam akka qaban. Sawaa'uun aleehim andartahum am lam tunzirhum laa yu'minuun. Wama wanni kun hin gorsin. Boru salphinni kun nam tokko waan jettu Oromooni qabrii hoyte namaa qottu gadi fageessii yookaan ofiitti badda jaan. Aramillee akkasidha. Namni gartee qabrii namaa obboleessa qote isaallee qabriin qotamte jedha. Qabrii qotana gartee teenu ofiitti baddaa gartee teenu in tafakkuran. Aangoo saasanii kursii saasanii tabooddeen isii maal taatiin rabbi baay'een tokkollee beekuu hin dandeenye. Akkas taate jechuudha. Booddeen Haile Sillaasee illee gartee
akkas zulmita xiqqeena san taate Haile Sillaasee addunyaan buuftee achii fuutee awwaaltee kabaja gootee fi galchuu hin dandeenye. Allahu Akbar. Salphina kuusii fi jala awwaalatee akkasii gartee mangistuun akkas horaa ture jechuudha. Salphina sunis. Reeffisaallee Allahu Akbar akkasitti xiqqaate jechuudha xiqqeena kunis. Kabajaa dhabee jechuudha. Mangistuu ayi dabar. Warannoo qabne kunuun. Mangistuun waraana. Gowwaajjees illee bira taraki sun taraki. Xiqqa guddatan taraki. Duuba biyya jaalatan. Akkam biyya jaalatan. Biyya jaalatan. Ammoo biyya dhabee ammoo booddeen isaa. Biyya jaalatan dhabee ilaadhaa gartee deenu. Hawwu jira. Inni dhabee biyya ofii dhabe. Waan isa dhabsiisu zulmii dalage malee. Zulmii dalage waan isa kabajamee bara ulfaatee bakka inni gartee deenu sila waan ta'ee jiraatami. Nagaan zulmii dalage akka isa godhe. Guyyaa kan bari gaafa tokko waan jiran uummata wayiitti gosa lamaanii wal lolteedhaan. Wal lolaniiti jaarsummaa dhufanam wal ajjeesan. Wal ajjeesanii wal adhan jedhanam. Warri amma namni irraa du'e kun ari'e jidduu seenan. Amma dhaabadhaa dhaniin. Jaaroleen jechuudha. Jaaroleen warra jidduu jiru. Dhaabadhaa bara nama irraa du'e. In dhaaba maal taatarree boo akkam taatan jennaan hin ajjeefnaadhaan. Nullee warra nuraa ajjeesan deemnaa ajjeefnaan. Achi booda akkam taatan jennaan hin dheessan nullee naan. Maarree gartee akka dheessan isin eenyu osoo isin ariitan isin qabna dhaabbadhaadhaan. Warra gartee silaa mootummoonni tunni osoo dheessin of bartee sila Haile Sillaasee miiliki irraa baree maaltu akka salphisee awwaala isa dhoogee taalaalee waa inni miidhaa saba ofii irraa hojjete zulmi inni biyya irra hojjete kan inni xiqqaa guddaa miidhe zulmi dala kan achi dabar mangistuun Haile Sillaasee maaltu akka isa godhe jedhee irraa baratu hin dandeenye osoo irraa barate akkana gartee biyyaan bahu jechuudha. Kanaaf tartiiba isaanii ilaa gadhaa gartee deemu kaa mallasii waa gartan. Kunfaa kan uummata keenya. Mallasii waa gartan gaa maal jenna qabri isaa rabbiinu qaraa gartee deemu tama gartee ibiddaati. Jinni amma rabbi gartee deemu ibiddarraan itti hadaru. Zulmi inni uummata keenya irratti wallan zulmi inni dalage shira inni uummata keenya irra dalage miidhaa inni nu miidhe. Lafateen namatti qilleensa keenya nu miidhe bara. Qilleensa rabbiin nuu kenna. Zulmi bara. Qilleensa rabbiin nuu kenna kana gartee deenu gurguratee nu miidhe jechuudha. Lafateen na goste. Onsee bara noonsee. Duuba kanaaf booddeen isaallee akkas taate. Booddeen isaallee. Isaaf horaan isaallee jeesha isaallee. Kun achi asimee booddeen isaallee akkasii gartee deenu. Ji'a tokkuma ji'a lama. Dhossanii du'asaa. Silaasu kabaja qabaate ulfina qabaate badii qabaatu baate bar wayita sagantii inni gartee ruhii keessaa basan beeksisa godhanii akka gaddii bakka mara dhagaam ji'a lama gamira taa'anii dhossanii mana biraa baasanii himan salphinnaaf xiqqeena gartee sun jechuudha. Tagartee akiraa waan rabbiin itti jiru isaanii rabbi walitti bismillaahi. Achi bira zabaree waraanni gaafsan gartee tiinuu abbasaa jenee siraadha. Warri gaafsan miidhaa. Suyyuu masfinee siraadha. Akkam taate jedha sun. Zulmii xiqqaa daladdee nurratti. Warri likkinnaas gabbaa. Zulmii xiqqaa nurratti daladdee. Warra nu malee bara rabbiin jiru rabbi namni jiru abatte. Nu malee kawaa beeku. Nu malee abbaan biyyaa. Warri jedhe sun akka bofaaf buutiitti akira isaanii gartee teenuu dhagaa gartee onnaa keessa gartee teenuu akkas ta'an jechuudha. Zulmi sun. Nacuudhu billaahi. Warra gartee teenuu ظالم ربي قتل لعنة الله على الظالمين أما اللي أبارس ربي قتل ظالم رتها هجراته ربي نجانه نقارتي ورنا ما ربي نتايسين ظالم ربي نروح قبو دوبا قارتي نو ظالمين قارتي كينا سبنا أكنت هذه بود إنساني كناف يوكا وبرضو دنديتني يوكا وبرضو دنديتني وانجد بروفيسور محمد حسن نما سينات بيتني وانجد أني hoggana biyya Itoophiyaa tana keessa an nagaan biyya taa'ee gad Hayilamaariyaam Dassaalany jallaa argeera. Nama sun hayyuu seenaati illee beektan. Nama seenaati. Lakkanuu nagaan taa'achuu. Namni isaa ajabaa nama. Hayilamaariyaam netta hin beekan gartee kaleessa waan sa'a wayixanni irra jiru dalagamellee akka isaaniitti hin beekan hin beekne nullee.
Aku marah kamu nemben, maka apa kata si angkat cuna cikani, geti ya cikani, maka itu faedah mana? Nemben. Tahu, umur itu alfat. Bodi itu alfat bar. Bodi tak kerti azar Rabbi zar apa? Tajurut tak kerti itu nimbakan nias kesir. Naga anjir atara itu. Kanafi yo kawabaratan tadi. Kursi itu nama cesiti, dunia itu nama cesiti. Wan radema namati fakatu. Once isin le sibradem sitem fakat ammo yo ka sibradema yo hagati sut bradema chu lama nutana kanaf taita rabbin isini kenne ango rabbi isini kenne keso gubbate tani obolete isini bieke isini mina biragaltan salbina bodi tene trena bisana wali jannachu kanafi wara garte amma garte nama midon go wajesi kan damnachu go wajesi bar warri kalena midem gaafa ila gosa teena mara keessa warra baqatee jira bar warra gaafa qayshii birii gartee ajaja gubbaa ka dhufe dheetuma waan dalage barbadee miskiina'ee chokoraata yookaan nama miskiina karaarra fakkaatee jiraatu jira bar biyya dhaabbadee salphina choko usu gosa qabu usu ardaa qabu usu qe'ee qabu baqatee jechuudha kana wani zulmi rabbiin gartee tiinu zulmi jazaatti kagatee zulmiin badduu jazaan isi salphina xiqqeena taatee jechuudha. Gama dhumaatti deemu jirra gaafii dhumaa isin gaafadhaa namni zaalimni kun yookaan mootiin zaalimtoonni suni irra guddaa yoo seenaa keessatti illee dhageenyullee arginullee barannullee nama beekaa garteen qarqaarsifattu zaalim akka ofii malee maaliif wani irraan fudhatu achi ilaalee arga booddee isaa hayyuun booddee waan arga ilaala waan ganaa dhufu arga itti dhiis harka qaba intaatu karaa sirriin jiru tadhaan inta usaa waliin deemuu hin danda'an kanaaf gowwaajjeessi filata kanaaf gartee nama gartee isaa tole kun harka qaba inta'u booddeetee na bada booddeetti yabbada adeemsi kan keessirri miti harka qaba hayyuu waan ta'eef jechuudha beekaa waan ta'eef kanaaf aaja isaa waan hin raawwanneef ofi dhiyeessuu barbaadu kanaaf yeroo hedduu garteetiinu mootummoonni zaalimaa kunneen warri garteetiinu miidhaa ummata isaa argeessan kana nama garteetiinu ummata ayyaanne gartee kanaatti gartee waan gorsaan isaanii namni isaa ergatan kana jechuudha hayyuu achi ilaalee waa tafakkuree osoo gartee hayyuu mana sirriirra jirtu dhaabbadhu isaan jedhan jechuun hin danda'u kanaaf laalee filataa jiru nu qara. Galatooma jazakumullahu khairal jazaa rabbi ammallee beekumsa dabalee isiniif haa kennu kabajamtoota hawaasa keenyaa jechuudha warroonni gartee Oromoo Musliim Miidiyaa hordoftanii fi kan biroo barumsa eegasii guddaa baranne hadha waan eegasii zaalimni gartee booddee isaa eegasii tahu jechuudha jiruu addunyaa keessatti qofa warri eegasii nama miidhe warri hawaasa miidhe tokko hin milkoofne akkuma sheekni keenya nu himanitti zamana durii irraa kaasee hagadhaatti jechuudha. ربي سبحانه وتعالى ورّا قرتي والمير ربي ننتاسسيني ورّا واني دو مهنبا واني باي بيتا وان قريت أجتنا قرر صح قاف أما قبصون أكس فينينتي بيكيس أدين تسانين كابينين يتو كابينين جاكيتي تولتي ديمتو كابينين دوبارتي رأوكا تجر كانوا بين الله أكبر قاف جولين أكاسي قرتي هيربان دوبارتي رأوكا muka bultee ganda fitti galuuf karaa dhabde salphina qaaruma zulmii kana maal isa oof osoo inni gartee zulmii dalaguu baate miidhaa dalaguu baate kanaaf dhaamsi dhumaan jedhu isinii kenna dhaamsa dhumaa isinii kenna inshaallah kabajamtoota hordoftoota keenya gama dhumaatti deemutti jirra waa'ee miidhaan qabuu badhinnaan sheekni keenya sheek Huseen Amaan rabbi umurii isaanii nu haa dheeressu rabbi ammallee beekumsa dabalee isaanii haa kennu qajeelatti nu ibsanii wanni eegasii galtee ummata tanaan dura Fir'aawuna irraa kaasee Abrahaam irraa kaasee kan biroollee ni jira jechuudha wanni fitanii fi warri sunniinuu galteetiin garii isaanii rabbiin jiraa isaa akka eegasii galtee ummata kanaaf yoo aayaata ta'uuf rabbiin qabrii dhoorga jechuudha Fir'aawuna. Eegasii ummata keenya hawaasa keenya warri eegasii galteetiin ummata galtee miidhaa jirtan hawaasa miidhaa jirtani namni galtee gorsa kana dhagahee mala laallataa bakka laallataa kanaaf inshaallah ulbaarii dhaamsa ajaa'ibaan dhuudhaamanii dhumarratti ammoo hawaasa keenyaaf ammoo dhaamsa akka nu kennitas hin qabadha. Hawaasa kiyyaa kana dhageeffatuu fi
akkasuma rafaan kan dhaga'u hordoftoota keenya fillee kanaaf cufaaf warra saamma kana miidhaa jiruuf illee yoo gartee tinu ergaan tun gartee akka tasaa gurarras irra baate gorfamaa jennaan. Galanii keessa akka jazaan booddeen akka booddee abbasaa ifaan ta'in jennaan. Booddee akka mangisoo ilamaaraan ifaan ta'in jennaan booddee teensa. Akka booddee akka mangisoo Haile Sillaasee ifaan ta'in jennaan. Booddeen sin akka sin ta'in booddeen handeessaa kabajaa barbaad akka kabajamtu akka gartee tinu ulfina qabaattu. Yoo barbaadan saba keessan hin miidhaa jennaan. Saba keessan hin miidhaa jennaan. Namuma hin miidhaan saba jallaa miti. Nama ilma namaa kana hin miidhaan. Angora qabduuf waan baattee deemtu meeshaa baattu deemtee gartee teenu si joongnoomsee si baraachee nama hankee miidhini gorfami yoo hangartee booddeen adda gartee teenu nama liitaa boraatillee si mari'aani. Adda gartee nama liitaa boraatillee kamee dhaati. Adda nama liitaa boraatillee kamee dhaati. Maraara waan jira jedhanii maakalaayyoo maa bakka maayilaa kana fageessina boroo gartee wiitti seentani. Akkasuma dhaga'uun haa qabaa kaya warra dhanaa miidhe turii dafi dhima ganda kan dhaqqaba. Yookaan baqata yookaan agartiitti nabbasaa jeefamatti ta'uu agartiitti inuu warra biyya saan mudatu deemte jechuudha. Osoo achi hin geenye isin gorsine wamaa gorsee ammoo as dura deessamee gorsanii hayyuu hedduu isin hasaase isin lallabe isin iyya isin dadhabe yoo agartiitti inume fira torba gaggalchan jedhani yoo ka waa dhageet keessumaalee taatu maraa jechuudha. Keessumaalee agartee tammaan gadhaan tulle itti qommaalee ta'e itti qommaan gajjalaa tunni illee agartee kan agartan taate zulmii dhiisa nama keessan miidhuu dhiisa wal basaasuu dhiisa hawaasa keessan tajaajila warra bisni kenni jenna hawaasa keenya agartee hagoon isin dhamoo warra agartee hawaasa keenya jabaadha abdiin muratina guyyaa tokko ni bariiti akka dukkanuufetti naftu. Akka dukkanuufti naftu guyyaa tokko nu bariiti. Rabbiin itti kakate ol fuudha gabbuusa. In kaati karaa rabbi fita. Uf ijaara tokkooma jidduu keessan gartee tiinu gosa waliin gartee fafasina tokkummaa keessan cimsadha. Tokkummaa keessan eeggadha. Qabsoo keessan waan dandeettan itti fufa. Karaa itti fufa. Qabsoon bar cadhisuun nu qabsoo bar. Cadhisuun qabsoo bar. Nu kana agarree bar. Cadhisuun qabso loluu dhiisani karaa ba'uu dhiisi magaalaa cufuu dhiisi cadhisuun kun qabso cadhisummaan kun walitti qabani bar kaadireen walitti qabdee gartee galma keessatti yaada kenna cimoo isatti barne mataan garagaruu dhiisi waan dhagaa hagasan itti ulfaatu hin jiru. Kanaaf cadhisuun kan kee ati gabaa oolchuu miti cufuu miti afaanuma kee kana cadhisuun kan qabso. Kanaanin bilisoma Oromoo yoo gartee walii gale. Kanaaf tokkummaa kana zaman hedduu nu dhaabani ammallee gartee tinuun tokkummaa kana isin dhaabna haga dandeettanii gartee tinuun wal ijaaraa tokkooma isin jedha jabaadha abdiin muratina guyyaa tokko waan yaadne gartee tinuun galma gartee geenna zaalima rabbiin gartee tinuun umrii dheeraa hin qabu zaalimni umrii dheeraa hin qabu amma rabbiin gartee nurraa kaasa kanaaf gartee tinuun rabbii keessa sodaadha warri gartee tinuun islaama jidduu keessa tolfadha haqa namaa eeggadha zulmii irraa fagaadha rabbiin gartee tiinu zaalima gartee akkanatti hakate jazaan gartee kun rabbiin gartee zaalima nu taasisin isinin jenna wajazakumullahu khairan isinin jedha asuma isin dhaaba galatooma garteetiin barsiisaa kenna Sheekh Hussein Amaan galatooma jazakumullahu khairal jazaa asumarratti inshallah xumurraa an Abdurrahman Amaan ka sagantaa oofu akkasuma eegasi editorri keenya ka kaameraadha Usmaan Amboo wajjin ta'uudhaan asumarratti xumurraa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.